Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboloonni jaallatamoon biyya keessaaf biyya alaa jirtan har'a immoo walitti deebinee jirra. Ani obboleessa keessan lallabaa wangeelaa Taarikuu Dilgaasaan jedhama. Ulfaadhaa yeroo kana walii wajjin Waaqayyoon kadhannee jalqabna. Yaa Waaqayyoo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos gaarummaa kee hundumaaf si galateeffannaa, galanni siif haa ta'u. Obboloota yeroo kana ta'anii na dhaggeeffatanii ayyaana faraara keessaanii baay'iftee hamaa amajaajii hundumaa jireenya isaanii irraa eeddee har'aa waan isaan geesseef ulfaadha. Dubbii kee isa qulqulluu isa jiraata isa waan waaqarraas waan lafarraas wal qabsiisee jiru sana isa nama barsiisu jireenya keenyatti dubbadhu. Maqaa Fayyisaa keenyaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Egaan obboloota koo har'aa kutaa nuyi irraa jalqabnee walii wajjin barannu macaafa Nahimiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa jalqabaarraa isa jiru jaalala Waaqayyootiin walii wajjin baranna. Innis akkas jedha. Nu Yihuudoonni dallicha deebifnee ijaaruu akka jalqabne Sanbalat yommuu dhaga'ee baay'ee aare. Hin dheekkame nuttis ga'iseedha. Irran deebi'a. Gurra qalbiidhaan akkana hordoftan akkana dhaggeeffattan abdii guddaan qaba. Nu Yihuudoonni dallicha deebifnee ijaaruu akka jalqabne Sanbalat yommuu dhaga'e baay'ee aare. Hin dheekkame nuttis ga'isee jedha. Har'a mata duree akkas jedhu walii wajjin ilaalla. Mata dureen walii wajjin har'a barannu akkas jedha. Isa Waaqayyoon amanattee jalqabde sana Waaqayyoo wajjin xumurtee keessaa baata'edha. Ameen. Akkas jedha. Isa Waaqayyoon amanattee jalqabde sana Waaqayyoo wajjin xumurtee keessaa baata kan jedhuun ergaa Waaqayyoo isiniif qaba. Egaani Nahimiyaan yeroo dallaan Yerusaalem diigamte yookaas gubattee boojuudhaan biyya ormaa biyya sanaa baafamee biyya ormaa jira. Iddoo jiru sanaa immoo mana mootummaa keessa carraa argatee nama nyaataaf dhugaatii mootichaaf dhiyeessu ture. Oduun tokko milixxee gara biyya Nahimiyaan jiruu sanaa yeroo dhuftee oduun dallaa Yerusaalem hin gubattee hin diigamte jedhu Nahimiyaan gaafa dhaga'e baay'ee gadduurraan kan ka'e keessa isaatti bilchaatee keessi isaa dhukkubsatee wanti keessa isaatiin miidhame guddaan argame kun immoo bakkee isaarraan mul'achuu jalqabe. Eeyyeen wanti keessa namaa nyaate bulee oolee fuula namaa irratti ni mul'ata. Kanaaf Nahimiyaan mootichaaf yommuu nyaata dhiyeessuu mootichi akkas jedhe. Fuulli kee sirrii miti. Maal taate? Takkaa gadditeen duratti mul'attee argeen beeku. Ati maal taate si dhukkubaa? jedhe. Nahimiyaan akkas jedhe. Yaa mootii ani dhukkuba illee hin qabu. Garuu rakkina tokkoon qaba. Masaraan abboota kootii isheen seena qabeettiin Waaqayyoof nama duratti isheen seena qabeettiin sun dallaa Yerusaalem harka warra ormaatiif harka warra diinaatiin gubattee waan diigamteef gadda sanarraan kan ka'e keessi koo na dhukkuba jedheen. Maalan si gargaara jedhe mootichi. Innis akkas jedhee deebise. Jaalalaaf fedha kee yoo ta'e waan anarra si kadhadhu akkanaaf gootu adaraan si kadhadha. Innis xalaa darbiinsaa kanan ittiin warra karaan adeemu irratti na danqaniif tole akkanaaf jedhanii fi xalaa darbiinsaa akka tinaa laattuun ayyama si kadhadha. Mootichis ayyama sana hin laateef. Nahimiyaan deemee Yerusaalem ishee diigamte biyya sana yeroo ga'e ollaa bitaaf mirgaa kan isa beekuuf kan isa hin beeknetti utuu hin dubbatin halkan dhokatee guyyaa 3 guutuu dallaa Yerusaalemiin marsee ergaa ilaalee booddee dallaa Yerusaalemiin marsee diigamuu ishee gubachuu ishee ergaa argee booda garuu akkas jedhe. Namoota muraasa dhukkubbii waan kanaa qaban Yihuudoota keessa hamba warra utuu hin booji'amin biyya sanatti hafan dhokatee namoota muraasa ergaa walitti qabatee booddee dhaamsa tokko akkas jedhee dhaabe. Waaqni waaqaa nu gargaara. Nuyis kaanee hin ijaarre. Asirratti ergaan isinii qaba.
Waaqni waaqaa si gargaara. Waan ati kaatee nan ka'a jettee jalqabuuf jette sana Waaqni waaqaa si gargaara. Waaqni waaqaas nu gargaara. Ameen.